ummata biyyaa kam jirtan hundi keessanuu baga jiraattan dhiyaadda karaa mana keessaniitti dhufaa jirtanii mee eessarraa akka nu dhaggeeffachaa jirtan eessarraa sagalee tan akka dhagayaa jirtan barreessaa mana keessatti dursoo breaking newsiidhaan isinii eegaluudhaa ta'a mee dhiyaaddaa hundi keessanuu breaking newsii hedduudhaatu jira ganama kana arraan tana ammaan tanallee waan adda addaa waan isin dhaga'uu qabdaniin isinii hima lolli jiddugaleessa bahaa keessatti deemaa jiru kuni lafarra babal'achaa akka jiru isinii himaatiin ture arraas idaannoodhaan isinii qaba naannoo akkamitti akka itti eegaluudhaaf deeman takka agartee akka karaa saniis dirqamaan itti ida'uudhaaf deeman tanaafuu mee harka keessaniinis taaptaap godha kooppii liinkii godha eegaa eessarraa akkam daawwachaa jirtan barreessaa mana keessatti manni kuni mana keessanii hoggaan gartee oduu isinii himu isinilleen yaada keessaniis gaaffii qabaatanis waanuma gartee akka nama marii godhutti mana keessatti babarreessaadha. Dhugatti guyyaa kana viidiyoolee poosti godhuun adoorkaniiti jiranii oduun yeroon gannamaa silaa maxxansuudhaaf tattaafadhee ture naaf maxxanuu diddee sanuu gartee ogguranii pirees godhee hunda gama kaan deebitii karaa gartee diraaftiidhaatti jigire galchanii tanaafuu gaa harka keessanii taaptaap godhuu hin dhiisinaa kooppii liinkii godha sheer godha guruupiilee adda addaa warreen gartee gama duubaatii qabdan birattis ergaa isiniin jenna. Na dhageessanii durso neetworkiin nagee qabdiimi? Na dhageessan neetworkiin nagee qabdii? Tole. Ayyee na dhagayaa jirtanii neetworkiinis nagee qabdii? Breaking news idaanin dura eegala. Breaking news idaanin dura eegala. Guyyaa kaleedhaa dheengadda arra sagaleemi. Guyyaa dheengadda jechuu. Dheengadda galgala akka keenyatti gaa guyyaan kun xiqqoo wal dhibaa beetanii isin bira guyyaadha nu bira galgala akkasitti gartee waliin laakkedha. Garuu oduun gartee isinii himu guyyaa dheengadda hogguu gartee Ameerikaadhaaf Ameerikaan Iiraan akka lola kana dhaabdu lola Izraa'eel hojii gaggeessaa turte san akka dhaaban karaa Paakistaanii fi karaa Qataariin gaafattee turte yaani miidiyaaleen odeessaati turan. Garuu arraan tana akka ifa godhanitti mootummaan Ameerikaadhaa gara Qataariin akka gartee lolli kun dhaabbatu gootee jirti. Dubbiin san qofallee odoon taane inumaatu Ameerikaan gubboo Iiraanii kanniteeti lola kana dhaabdee jechaa jiranii maal akka kannaniifii fi yoo horii taates yoo meeshaa taates hanqamta akka kannaniif isiniifin himuu ta'a. Breaking newsiin ammaan tanaa tana. Akkasuma sanitti guyyaa irraan tanaa mootummaan Iiraan takka gartee dhaabbanni RGC dhaabbanni warra Iiraan jechuudha. Helikooптara Ameerikaa tokko ganama kana kuffisaniitu turan. Helikooптara kana karaa naannoo Hormuz keessatti kuffisan jaaniitii odeessaa turan. Mootummaan Ameerikaa ganama kana immoo helikooптari san teeknikaanii kufee jaaniitii dubbachaa turan. Reefuun tanaa hoguu gartee waan adda addaa ilaalan booda pirezidaantiin Ameerikaadhaa afaan isaaniitiin warra Iiraaniitu kuffisee je'eeti dubbatee jira. Akkasuma sanitti waan isaan helikooптara keenya dhawanii buusaniif jecha deebii harkachuu qabanii gatii hamtuu kafaluu qaban jee pirezidaantiin Ameerikaadhaa dubbateeti jira jechuudha. Kanarrattis waan adda addaatiin isinii mudata. Itti aansuudhaan mootummaan Ijibtii fi warri Tarkiidhaa marii waraanaatii fi marii naannoodhaa walii mallatteessaniiti jiran. Mariin tun Izraa'elii fi Ameerikaa haalaan yaachisaati jirti jedhaniiti odeessaa jiran. Akkasuma sanitti oduu gurbaa kubbaa miilaa referii haa godhu daanyaa hatee kan biyya Soomaaliyaadhaa kaniin guyyaa kaleedhaa akkanatti kunoo mootummaan Ameerikaadhaa Ameerikaa akkan seenne dhorkitee jirti jee isinii himaa ture san arraan tanaallee akka malee miidiyaaleen addunyaa kunii isa kana gartee akka oduu jabdutti irraa haasawaati jiranii idaannoodhaaf waan dagata sanirraas waan isinii himuutu jira. Akkasuma sanitti dubbii himaan takkaa'u ministeerri haajaa alaa biyya Iiraan
reefuun tana akkaawuntii isaa gubbaarratti akka barreessetti kuni breaking news dha beeka. Akka inni barreessetti mootummaan Ameerikaatii fi warri Israa'el wanni isaan inumaatu gartee amma booda mootummaa Ameerikaatii fi warri Israa'el qofa odoon taane humnooti biraa tan Hormuz banna jaanii takka immoo Hormuz kanarratti mootummaa Ameerikaatii warri Israa'el gargaarra jaanii karaa baharaa as dhufaa jiran kuni akka naannoo teenya dhufaa jiran beekuu qabanii. Yeroo gabaabduu keessatti isaaniifis deebii akka godhuudhaaf qabnu nuti asirraa deemnee Ameerikaan deemnee asirraa deemnee Yuroopiin deemnee isaaniitu nu dhufu jira. Isaan kun hundinuu dhaamsa jajjabaa dhaga'uu qaban jechuudhaani deebii wayii barreesseeti jira. Sanirraayis waan isinii himuutu jira. Akkasuma sanitti haasa'u guyyaa dheengaddaa Biraanuu Juulaadhaa takkaa'u gartee Itaamaajoor Shumiin waraana Itoophiyaadhaa godhe haasawaa isaa sanirratti ammaan tana miidiyaaleen gara Itoophiyaadhaa hedduutu yaada garagaraa dhiheessaa jira. Yoo yeroo harkannee waan tanarrattis gartee yaada waa xiqqoo takka waan hin qabuuti jira achirratti waan dhaga'uu qabdan fi viidiyoolee warreen gama duubaatiin natti ergitanii haasawaa kana gartee akkamiin laaltaa fi yaadni kee maal jettanii gaafataniifis deebii isinii godhuudhaafin tattaafadhaan isiniin jaa. Hundumattuu dhiyaadhaa isiniin jenna. Xiqqoo dhibaatiin dhufee akkuma beeytanitti silaa gartee sa'a 12 dhufuudhaan barbaade ture. Haa taatu malee arragaa as geenyee jirra. Hundi keessanuu baga dhuftan isiniin jenna. Dhiyaadhaadhaa harka keessaniin taaftaa godhuun dhiisinaa. Mee arraas dafa 250 akka geenyutti gartee taaftaa godha. Hundi keessanuu waliin godha wal gargaara. Akkasuma sanitti walillee yaadachiisa. Tiktaakiinis gartee roorroo adda addaa akka nurratti hin banne. Keessaafuu gartee eegaan baakgiraawundii kana godhuu eegalee akkuma quba qabdanitti xiqqoo gartee roorroo nurra godhuu xixiqqeessanna fakkaatti. Haa taatu ittuma fufna. Akkasuma sanitti gaa waan takka takkaas gartee taniin isin garsiisu ni jirti. Gara kaaniin oduun gartee irraa eegaluu barbaadu lola ammaan tana warra Israa'elii fi Libanaan gidduutti gaggeeffamaa jiru. Lola kanarrattis breaking news jedhaan isinii qaba. Okay. Mee dursoo akkuma kaleedhaatti lola Israa'elii fi Libanaan gidduutti amma gaggeeffamaa jiru kanarraa haa eegallu. Mootummaan Israa'el arrallee irra deddeebi'anii nuti garee Libanaan keessa jirtu tana guutuutti dhabamsiisuu qabna takka ammoo hidhannoo isaanii irraa hiikuu qabna jedhaniiti odeessaa jiran. Waraanni itti gaafatamaa waraana Israa'el guyyaarran tanaa akka ibsa godhetti inumaatu gareeleen tuni badii hamtuu gartee godhaa jiranii. Biyya teenya keessatti uummata keenya akka hin jiraannetti gartee haleelaa jiranii. Kanaaf nutis hamma dandeenyu saawuzarni Libanaan takkaa gartee kibba Libanaan. Kibba Beeruudii miti adda baafadhaa warri gartee gama duubaatiin nabba barreessaa turtan kalee. Kibba Beeruudii fi kibba Libanaan kana adda baafadhaa. Mootummaan Iiraan akka jettetti kibbi Beeruut reed laayiniidha jedhan. Yoo gartee waraanni Israa'el magaalaa guddittii Beeruut tana saawuzarni isiidhaa takkaa gartee kibba isiidhaa yoo haleelan taate irra deddeebi'anii nuti isaan naannoo san gartee nuuf saraaraa diimaadha. Tanaafuu nutis isaan ni haleellaa yaaniiti deebii kana dubbatanii jiran. Kibbi Libanaan ammoo naannoo bal'oo gartee toora dhibbeentaa 30 tan amma waraanni Israa'el akka fedhetti keessa deemee samiirraan miilaanii miti samiirraan gartee haleelaa jiru, manneen namaa itti diigaa jiru, hospitaalota itti diigaa jiru, inumaatu gartee ganda guutuu itti dhukaasaa jiru, dhodhoosaa jiru, magaalaa guutuu itti balleessaa jiru jechuudha. Okay? Kanarratti arraan tana ibsa godhanii jiran. Inumaatu breaking newsiin kanarratti isinii himu waraanni H groupiidha. Lafarratti akka waraana Israa'el kana mooyaa jiru isinii himeetiin jira. Akkasuma sanitti waraanni H groupiidha kuni tooftaa lolaa kana jijjiiruu keessa dabraniiti diroonnan adda addaa diroona kan haardwaayiriidhaan deemu, diroona kan shiboodhaan deemu, kan nam tokkollee nu buusuu hin dandeenye. Saniini
warra Israa'el kana bikka hundatti goda hunda keessatti haleelaa jiran. Kanarratti nama hedduu waraana hedduu fixaa jiran. Okay? Taankiilee gurguddoodhaa fi meeshaalee waraanaa tan hunda gartee kumaan isin himetti haleelaati jiran. Kanarratti gartee warri Israa'el haalaan aaruu keessa isaan ammoo samiirraan dhaqanii bikka adda addaa gartee ganda nagayaa bikka uummanummaan nagayaa jiraatu. Kiristiyaan hin jenne, Islaam hin jenne hunda isaanii gartee samiirraan gubuudha wanni isaan godhaa jiran. Okay? Amma gaa guyyaarraan tanaa seenaan dalagamte waraanni H gruppiidhaa inumaa gartee waraana Israa'el kana keessa dabranii dhufaniiti Israa'el gama gubbaadhaa ol seenanii achiin dhukaasa gandarra bananii waraana Israa'elis nama lamafaa madeeysaniiti jiran. Inumaatu akka ja'anitti nuti warreen gasseene kana cinaa isaanii ajjeefneeti jira ja'anii dubbachaa jiranii cinaan isaanii immoo cahaniiti baafatanii jetti mootummaan Israa'el. Okay? Yeroo duraatiif waraanni H gruppiidhaa akkanatti Israa'el keessa gasseenee dhukaasa banuun isaanii kuni amma wajjin hogguu lamadaati. Tana isin himeetiin dura amma duraas inumaatu gartee taraa yoo xiqqaattee baatee takkaaf cinaa dura gasseenanii gartee bikka adda addaa akka haleelaa turan amma immoo jarreen kuni waraanuma Israa'el keessa dabranii dhufaniiti noorzanni Israa'el kana gasseenanii akkasitti haleelaa jiranii guyyaarraan tanaa jechuu galgala kana. Tunigaa inumaatu gartee lolli kuni hammam takka isaaniif akka hammaachaa jiru sanirraa odeessaa jiran jechuu. Gara kaaniin warreen gartee lola jiddu galeessa bahaa kana hordofaa jiran akka jechaa jiranitti Prime Ministertichi Israa'el. Lola Libanaan irra gaggeessaa jiru kanaa fi lola Iiraan irratti gaggeessaa jiru kana jidduutti akka inni hin barbaannetti qaanyawaa jiraa jaaniiti odeessaa jiran. Akkana jechuun isaanii akkuma gartee guyyaa sadeen dabre kana isinii himaa turetti Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo tara marsaa tana deemtee Iiraan ka haleeltu taate kophateeti deemtanii haleeltanii Ameerikaan isinii wajjin dhaabbattuu jechuu isaa san isinii himeetiin ture. Haasoo inni san haasoo bilbila irratti ta'e. Namni hedduun hogguu gartee pirezidaantii Ameerikaadhaa waan akkanaa Netanyahuudhaan jettee turte jaanii hogguu gaafatan keessaafuu gartee gaazexeessonni AGN nuti yeroo ammaan tanaa lola dhaabuu irratti hojjechaa jirra. Inni immoo lola kaasuudha barbaadaa kana gartee ani duraan dhaabbadhaa ji'eeti pirezidaantiin Ameerikaadhaa irra deddeebi'ee haasawaa jira jechuudha. So amma gaa wanni gartee arraan tana tahaa jirtu tuni keessaafuu gartee gareen Hizballaadhaa noorzanni Israa'el gasseenuun isaanii tuni ummanni isaanii haalaan akka gartee Hizballaa tana sodaatan inumaatu ammaan tana waraanni Israa'elilleen if duuba deebi'ee naannoo isaan gasseenaniin kana akka gartee cufuu barbaadan irratti odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Oduma tanatti idaanee takkataniin gartee isinii himu mootummaan Israa'el lolli Iiraan hojii goonuu kuni hogguu xumurame booda lolli itti aanu lola Tarkiidhaati achi booda Egypt achi booda Paakistaan jedhanii odeessaa akka turan irraa haasofneeti jira. Garuu guyyaa irraan tanaa mootummaan Egyptiitii fi akkasuma sanitti tan Tarkiidhaa waliigaltee akka gartee biyyootan Arabaatii fi Paakistaan waliin mallatteessaa turan tan gartee yeroo lolli biyya takka irratti ta'e waliif dirmatanii waraanan wal gargaaruudhaaf agartee akka Article 5 neetoon qabdu jennee tarraa haasofne san arraan tana Tarkiidhaa fi warri Egyptii waliin mallatteessaniiti jiran. Tanarratti mootummaan Ameerikaatii fi warri Israa'el jarri lameen kuni marii tana waliin godhuu irratti keessaafuu meeshaalee waraanaa Tarkiin oomishaa jirtu tan gartee meeshaalee ammayyaa jaanii warreen Yuuroppiidhaa kuni irraa haasawaa jiru sanillee akka isiin fuuldura dabarsitee Egyptiifis illee hannuudhaaf teessu. Waraana Egyptillee akka gartee tireen godhuudhaaf teessu takkaa gartee leenjisuufiif teessu. Kana hunda irratti mariin godhan kuni akkumaan jidduu lola Iiraanii fi Ameerikaa san isinii himaa turetti Tarkiidhaa fi Egypt, Paakistaan akkasumas sanitti Suudi Arabiyaan jarreen kun gartee humna mataa isaanii naannoo kanatti ijaarrachuu barbaadanii. Taniin isiniin jeesan
sodaa Israa'el waan qabaniif jecha amma immoo dura dursoo Tarkiidhaa fi warri Ijiptii arraan tana waliin mallatteessaniiti jiran. Akkuma gartee beeytanitti silaa'u qabee marii isaanii tana guututti gadi hin baasan. Ammoo waliigalteen teenya waliigaltee waraanaati jedhaniiti dubbachaa jiranii jechuudha. Tanaatanii jidduu mariin takka ammaasis jabduun tan guyyaa irraan tanaa taate tani mata duree keessatti illee dubbateen because tanaa wajjin walitti hidhaadha. Waraanni Paakistaanii fi waraanni Siiriyaadha. Waraanni Libanaan. Okay? Waraanni Paakistaanii fi waraanni Libanaan. Isaanis akkuma gartee Saudi Arabiyaa fi warri Paakistaan marii walii mallatteessan sanitti isaanis waraana irratti wal gargaaruudhaaf walii mallatteessaniiti jiran. Kana keessatti gaa fuuldura gartee ammaan tana illee otoo hin taane Libanaan tana keessa gaa rabshaa jirtu isinii himaatiin ture amma dura isinuma yaadachiisuudhaaf yeroo ammaan tana Israa'el akkanatti Libanaan tana haleeltu waraanni isaanii irratti hirmaachaa hin jiran. Waraanni Libanaan lola gartee Israa'el fi Hizbollah jidduutti gaggeeffamaa jiru kanarratti hirmaachaa hin jiran. Lolli kuni ummatuma nagayaatii fi Hizbollah fi warra Israa'el jechuudha. Akkasitti quba qabaadhaadha. Garuu immoo arraan tana gartee akka odeessaa jiranitti mootummaan Saudi Arabiyaadha Libanaanii fi Paakistaan waliif fiduudhaan isaan kun gartee marii godhanii akka meeshaalee waraanaa tanarratti akka gartee waraana irratti walii galan. Maaliif wanni gartee mootummaan Israa'el godhaa jirtu tuni namayyuu waan yaachiftee jirtu jecha keessaafuu gartee akkaataan isaan itti wanta godhuudhaaf deeman ittiin lafa babal'ifachuudhaaf deeman saniif namayyuu qophii godhaa jiranii isiniin jechuu jira. Egaa dhiyaaddaadhaa harka keessaniin gartee taap godhaa qophii linkii godhaadhaa. Warreen ammaan tan dhufaa jirtan dhiyaaddaa isiniin jenna gara mana keessaniitti dhufaa jirtanii saniifuu harka keessanii taap godhuun dhiisina. Anillee gartee oduu keessatti qote. Tolega, waan Dubai jiru dhugatti wanni Dubai fi guutumatti gartee United Arab Emirateedha hedduu nama yaachifti. Tana maaliif siin jaa Dubai United Arab Emirates keessa waraanni Israa'el kaampii qaban. Kaampii tana gartee amma dura isin hin himne waraanni Israa'el kaampii waraanaati qaban. Akkasuma sanitti mootummaan Iraanis irra dhaqqabdeeti jirti. Kaampii tana inni haleellaa jaaniiti gartee dubbachaa jiran. Rakkoon kaampii waraanaa qofaa miti amma mootummaa Iraaniif. Rakkoon gartee tallola kanaa mootummaan Iraan amma booda nuti biyyootan kana ni diinarra jiran. Diiguu. Hogguu kana jaan qabeenya biyyattiidhaa gurguddaa haleelu. So, yoo gartee lolli kuni akka barbaachisamutti hin dhaabbanne taate takkaa gartee naannoon keenya kan kabajamne taate namayyuu akkuma gartee guyyuma muraasa agartan kana keessatti kunoo arraan tanaas akkuma beeytanitti gartee helikoofteraatutu Hormuuz keessatti dhoomee bu'e. Isaan ammoo Hormuuz keessatti haaja'anii malee xiqqoo malee naannoo Iraanitti dhiyaateetu ture helikopterri san. Mootummaan Iraan irra deddeebi'aniiti dubbachaa jiran namnummaan tokkolleenu lafa teenyaa fi bahara keenyaa fi samii teenyarra hayyamaan malee deemuu hin qabanii. Keessaafuu jaan warreen amma nu wajjin lolarra jiran biittee akka Ameerikaatii fi warreen akka Israa'el inumaa gartee warreen biraatis nu wajjin waa lolarra jiranii jecha naannoo kana dabruu hin qabanii hayyama keenya jalatti gartee jiraachuu qaban yaada jan dubbachaa jiran. Ibsi reefuun tana ministeerri hajaalaa Abbaas Aragaachii barreesses kanaa wajjin wal fakkaata jechuun yaaduma kana jechuudha. So tanaafuu naannoon United Arab Emirates, Dubaayis, Abu Dhaabis fagoodhaa miti Hormuuz irraa beekaa.
akkasuma san mootummaan Iiraan inumaatu gartee breaking news agarteen isinii dhufu ta'a. Taniin gartee isiniin himiniitu jira isiniif itti dhufu ta'a. Dura dursoo mee akkaataa lola guyyaa tokkoo kana kan dheengadda gartee Ameerikaa fi Israa'elii fi Iiraan gidduutti gaggeeffamaa ture san akkaataa itti dhaabaniin isiniim. Okay? Na dhagaa jirtaniimi qaccoola dhageeffadha. Tuni breaking news jedha beeka. Oduun tana irraa hin dubbatan. Miidiyaaleen tokkolleen waan nama isinii mudeemu kana irraa hin dubbatan. Yeroo lolli keessan lolli gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka gartee lolli kun dhaabbatu warra Israa'elis gaafateetu ture. Akkasuma san warra Iiraanis gaafateetu ture. Gara kamiin warra Israa'el Natanyaahu itti bilbilaan jeen akkuma gartee torbaan dabre hogguu arrabsu isin himaa ture san ammaasis lola kanaas gartee adaba godhudhuutitii dhaabii jeen nuti ammaan tana mariirra jirra. Inuma gartee Natanyaahun haaya jeeniiti bilbila cufee lola eegale beeka. Okay? Yaa'ii guddoon takatee isaan lameen jidduutti uumamte bikka kanatti. Amma gartee wanni miidiyaaleen gartee akka Aljaziiraa faanis amma artikilii kana gartee kan isaan asirra dubbachaa jiran kaniin kalee isinii himaa ture yoo yaadattan amma isaan arraantana kana qabatanii gabbaaniin kalee gartee eenyuutu levereejii qaba jeetitiin haasawaa ture yoo yaadattan warri mana keessa jirtan. Okay? Lola hogguu gaggeessitu yeroo hundaa'u levereejiidhaan deemta. Nama gartee harka irra olaanaa qabuutu waan barbaadu gaggeessa lola keessatti. Amma gaa lola gartee Israa'elii fi Iiraan jidduutti gaggeeffamaa jiruu fi Israa'elii fi Libanaan jidduutti gaggeeffamaa jiru kanarratti pirezidaantiin Ameerikaadhaa anaatu gartee Natanyaahu akka fedhetti ajajuu dandahaa jechaa jira. Natanyaahuunis nam tokkollee nun ajaju nuti waan biyya teenya waan feene goonaa jechaa jira. Okay? Tanaaf gartee hogguu pirezidaantiin Ameerikaadhaa isa bilbilee aboo lola nurraa dhaabi Libanaan tana hin dhaawinii dhiisi. Karaa marii irratti gartee haa xiyyeeffannu je'eenii hogguu isa gaafatu. Bilbila irratti gartee haaya je'eenii hogguu bilbila addabaan booda sa'aa muraasa akkuma gartee irraa haasawwan isaaniitti sa'aa muraasa booda isaanis deebii Iiraaniif goone jedhanii haleellaa Iiraan booda gara Iiraan haleeluu eegalan. Duba gaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa akkas hogguu ta'e san hogguu gartee hubate warri Iiraan maal jedhaniin? Warri Iiraan gabaabinatti eegaa warri Israa'el bikka Gaazaa kan magaalaa Teheraan keessa jiru haleelan kaniin isinii hime san eegaa haleelan booda nutis naannoo keenya kana bikka Gaazaa hunda ni haleellaa jedhan. Akkasuma sanitti qabeenya gartee warreen naannoo kanaa hunda ni dhabamsiifnaa jedhaniiti ibsaan gabbahan. San booda gaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa aboo jeeni gaa manguddummaa eenyu barbaade warra Paakistaanii bilbilee warri Paakistaan hogguu gartee warra Iiraan gaafatan isaan jalaa dubbachuu didan. Okay? Maaliif if dura itti himneeti waan nuti jenneen san bikki nuti sararaan kun sararaa diimaadha nutti hin dabrinaa jenneeni waan itti himne san dhiisaniiti lola Libanaan rabbananii tanaafuu deebii godhuu qabna jaaniin warra Paakistaaniin. Okay? Achi booda gaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa daddafee lola kana dhaabuu barbaadee mire eenyu qunname? Qataar qunnamee jechuudha. Akkuma gartee marsaa gaafa lola guyyaa 12 gaafa lola guyyaa loluma kanaa hogguu dura dhaabuudhaaf deeman Qataar qunname beetanii. Ammaas haareetti Qataar qunnameeti lolli kun akka dhaabbatu kadhate. Warri Qataar hogguu gartee ministeera haajaa alaa Iiraan ni yaadattanii yoo yaadattan lola kana keessa ministeerri haajaa alaa biyya Iiraanii fi ministeerri haajaa alaa Qataar waliin haasa'uu turaniin isin jechaa ture. Yoo dhageessan warri mana keessa jirtan mee mallattoo naa godhaa. Lola keessatti yoo yaadattan guyyaa dheengaddaa gartee lolli gaggeeffamaa ture. Jidduu lolaa san isaan bilbilaan haasawaa turanii isin jechaa ture. Jidduu lolaa. Okay. Duba arraan tana waan marii sanii gartee oduu marii sanii harkanneeti jirraa jechuudha.
oduun marii sanii pirezidaantiin Ameerikaadhaa warra Qatar gartee kadhatee lola kanurraa dhaabaa jeeni jalaa didan warri Iraan. Jalaa didan hin dhaabnu inumaatu gartee noorzanni Israa'el akka jirutti ni barbadeessinaa jaaniin. Takkaa gartee kaaba Israa'el jechuudha. Akka jirutti gartee ni barbadeessinaa jaaniin. Nuti lola kana hin dhaabnu jaaniin. Okay? Pirezidaantiin kadhatee gaa boodarra maal jaaniin? Maallaqa doolaara biliyoona 10 nuu kafalii jaaniin warri Iraan. Si galtee? Doolaara biliyoona 10 kafalii jaaniin. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa biliyoona 10 hin kafallu garuu immoo waa xiqqoo ni kafallaa jeeniiti doolaara biliyoona 4 irraa fudhatan. Doolaara biliyoona 4 kana biyyootan gartee jiddugaleessa bahaa keessaa karaa Qataariin akka Iraanitti dabru godhanii jiranii jechuudha. Tuni breaking newsdha wanni nama isin himaa jiru kun oduu warri biraa irraa haasofne. Okay? Isaan inumaatu doolaara biliyoona 3 Abu Dhabi irraa kan baasan maaliif yoo yaadattan horiin warri Iraan kuni baankilee adda addaa keessa jira. Baankilee adda addaa kana keessatti firiis taheeti jira. Akkan sossoone godhaniiti jiran. Ajaja maaliitiin? Ajaja Ameerikaatiin. So ammaan tana maallaqni kan namu kuni horuma isaaniiti beeka. Horuma Iraaniitu kan namaaf. Dheengaddan yaadattanii yeroo gartee gorsaan olaanaan Ayatullaadhaa doolaara biliyoona 24 Ameerikaan kan nuu qabdii. Maallaqni nuti gaafachaa jiru horii keenya. Ammaasis Ameerikaan gartee maallaqa dhabdeetii miti wanni isin doolaara biliyoona 24 qabdee ta'e sun jedhee hogguu dubbatu. Interview inni CNN hojii godhe irratti jechuudha. Amma gaa galgala guyyaa dheengaddaa jechuudha doolaara biliyoona 3 baankii Abu Dhabi irraa baasaniiti gara Iraan dabarsan doolaara biliyoona 1 immoo baankii warra Qatar irraa karaa warra Iraan dabarsanii jechuudha. Okay? Akkasitti warri Iraan doolaara biliyoona 4 eegaa akkatan booda lola dhaabanii isiniin jechuudhaaf. Na dhagayaa jirtaniimi? Amma gaa eenyutu moo jireettan jechuudha. Mee isin barreessaa mana keessatti lola kanarratti lola amma duraatii miti. Lola amma duraa dhiisa. Lola guyyaa tokkichaa agartee torban kana keessaa kana eenyu moo'ee jettan. Kabira dhiisaa dabre baramma. Loluma torban kana keessaatu gartee eenyu moo'ee. Doolaara biliyoona 4 fudhatanii. Akkaataan isaan maallaqa kanatti geessanu nama ajaa'ibsiisa. Maallaqni kuni xayyaara irratti fe'ameeti dhaqe. Waan ajaa'iba namatti ta'u keessaa. Kaargoodhaan geessan. Maaliif mootummaan Iraan Swift irra hin jirtu beeytanii sistema gartee elektirooniksii maallaqa erganii irra hin jirtu. Xayyaara gurguddaa irratti fe'aniiti kaargoodhaan geessan. Ani waan isaan dalaguudhaaf deeman naan galle. Warri Iraan kuni laal jidduu lolaa san keessa isin himeetiin ture isaan kuni ammaan tana karaa gartee olaantummaa biyyootan addunyaa keessaa afuraffara irratti gartee ol ka'anii jiraniin isin jechaa ture. Inumaa gartee akka pirezidaantii biyya Chaayinaatii fi pirezidaantii biyya Iraan, Ameerikaa, Raashaa wal cinaa dhaabbatanitti gartee akka kaansanitti garuu immoo arraan tana gartee gorsaan paarlaamaa biyya Iraan interview godhaatee ture arraan tana akka jechaa jirutti nuti humna biyyootan addunyaa kana keessaa humna afuraffaa taanee jirraa jechaa jira. Waan keenya ifiif murree murteeffannaa nam tokkolleenu dhiibbaa nurra godhuu hin danda'u. Okay? Amma gaa wanni gartee inni kana jechaa jiru isaan
Jarri kun gartee warra haaraa odoon taane warra gartee dhugatti muuxannoodhaan lola gaggeessaa jiru. Bar ani sinimaatiin ture miti. Isaan kun gartee karaa 4 karaa 5 karuma hundaan waan lolaa kanarratti akka injifachaa jiran. Amma gaalaal lola guyyaa tokko keessatti doolaara biiliyoona 4 Ameerikaa harkaa fudhachuu jechuun waan xiqqoodhaa miti. Ameerikaan biyyoottan biraa saamu jirti. Iraan ammoo kannuufi jirti. Okay? So, kanaas gartee qaccolotti hubaddaadhaan isin jechuu barbaada. Okay. Dubagaa tana asirratti isin irraa dhaaba. Oduutti aantuun isiniim. Oduun itti aantu guyyaa kana helikopterri Ameerikaadhaa Black Hawk Down takkaa'u Black Hawk hajaaniin yoo yaadattan gaa Black Hawkiin kun gartee gaafa lola Soomaaliyaa keessatti akka malee beekamtii harkatee inumaatu muuviillee irraa tolchanii xayyaara Black Hawkii kana guyyaa irraan tanaa naannoo Hormuusanitti dhawanii buusaniiti jiran warri Iraan. Akka ammaan tana mirkaanaa'etti warri Iraan duroonaanii dhawan xayyaara kana. Okay? Akkasitti warreen xayyaara kana oofaa jiru paayilotoonni lachuutu bishaan keessa kufanii akkasitti dooniin nama hin qabne ta Ameerikaadhaa dheeyxee bikka sanirraa isaan fuutee ammaan tana nageenya isaanii takkaa gartee fayyaa qaama isaaniitiif tajaajila argachaa jiran jaaniiti odeessaa jiran. Garuu hin duune paayilotoonni lachuutu jechuudha. San taate gaa amma waan kana eega taate booda wanni gartee nama ajaa'ibsiisu. Pireezidant itti gaafatamaan ministeera haajaa alaa bikki gartee wanni tun itti dhoome helikopterri kun itti dhoome toora kana. Okay? Inumaatu gartee Gulf of Omanidha gama alaatiin jechuudha. Gama gartee Hormuz irraa ala. Naannoon kun akka jirutti Hormuz kanarraa ala naannoo kanatti gartee wanni kun dhoome. Akka odeessaa jiranitti. Kana ilaalchisee mootummaan Iraan ibsa mataa isaanii gartee karaa ministeera haajaa alaatiin gabbaasaniiti jiran. Akka jechaa jiranitti nuti biyya teenya bishaan keenyaas samii teenyaas akkasuma sanitti lafa teenyallee eegumsa kan biyya qofaa odoon taane eegumsa olaanaadhaanii eeggachaa jirra. Nam tokkolleenu akkanumatti gartee biyya teenya dhufee seenee bahuu hin danda'u. Kana gartee duraanis itti himneeti jirra, irra deddeebinee itti himneeti jirra. Keessaafuu yeroo nuti ceasefire irra jirru kanaa je'eeti gartee abbaa sadakaa jira akkaawunti isaa kanarratti barreesseeti jira. Inumaatu waraana Ameerikaadhaa hogguu hedduudha gartee itti himneeti jirra. Ajaja gartee jiru kana fudhachuu didaniiti ifii isaaniitiif harka ibiddaa if naqaa jiranii nuti kanaafu nam tokkolleefuu hirrifannu yaada jiru akkaawunti kanarratti barreesse jechuudha. Wanni inni kana jechaa jiruufis guddoon takka pireezidantiin Ameerikaadhaatis gara isaatiin haleellaa warri akkuma gartee na duuba gartan kanatti helikoptera warra Ameerikaadhaa kan arraan tana warri Iraan dhawee buuse kanarratti pireezidantiin Ameerikaadhaa akka jirutti gartee waraanni Iraan naannoo Hormuzitti helikoptera keenya dhawanii buusuudhaaf gatii hamtuun akka isaan kun gatii hamtuu akka kafaluu qabanii fi ammaasis yeroo gabaabduu keessatti akka deebii godhuu fi teenyu eeggachuu qabanii jeeti akkaawuntii isaa tana gubbaarratti barreessee jira. Amma wanni gartee mootummaan Iraan jechaa jirtu kanarratti gartee abbaa sargachiidha kanaafi deebii san barreesse deebii nama isin garsiise jechuudha. Wanni isaan jechaa jiran inumaatu jee abbaa sargachiidha Ameerikaa qofaa miti biyyootan lola kanarratti gartee Ameerikaa cinaa dhaabbanna ja'anii karaa Hormuz dhufaa jiran. Hundi isaaniitu nuti biyya isaanii ittiin dheenye isaaniitu biyya teenya dhufaa jira. Bahara keenya keessatti lafa teenyatti samii teenya keessatti nam tokkolleefuu gartee nuti dhiifama hin goonu ni barbadeessinaa.
yoo gartee nuti asirraa kaanee ka Ameerikaa deenu taate Ameerikaan badii feete nurra muruu ni dandeessi. Yoo asirraa kaanee ka Yurooppii deenu taate akkasumatti warri Yurooppiidhaatis badii nurra murteessu ni danda'anii. Kanaafuu naannoo Hormuz irratti wanni takkallee nu gartee tan nuti sodaannu hin jirtu jechuudhaan akkaawunti tani deebisan. Wanni akkana jechaa jiruun pirezidaantii Ameerikaatiin isin wanni isin fiddan takkallee nu hin jirtu jechuudha. Okay? Nuti helikoophterra keessan naannoo keenya dhufe Hormuz keessa dhufe achi dhooyne buufne isin ammoo wanni takkallee ta'e isin fiddan hin jirtu jeeti deebii deebisaa fi jiraan isin hin jechuu barbaada. Okay? Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan. Taaptaap godha taaptaap godha. Taaptaapiin raanfatinaadha. Seenaa galmeessuu qabna hin jenne. Okay. Waa'ee Kooriyaa fi Chaayinaadhaa tana bar xiqqoo irraa dubbannee turre amma dura. Wanni haareen hin jirtu Kooriyaa fi Chaayinaa jidduu. Jidduu Xi Jinpingiin karaa Kooriyaadhaa deemu san gaafa saniin irraa haasawee ture. Yoo suma yaadachiisuudhaaf yoo taate malee gaafa san wanni takkatanii nan jee hariiroon biyyootan addunyaatii fi Chaayinaa jidduu inumaatu gartee mootummaa Chaayinaadhaa tana biyyootan addunyaadhaa akka jiranii ta'e akka isaan kana inumaa dhaqanii gartee Xi Jinpingii dhaqanii ziyaaraa jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa dhaqee, pirezidaantiin Chaayinaa Raashaa dhaqee, warreen Yurooppii kuni dhaqanii, pirezidaantiin Piraayim Ministeertii Kanadaa dhaqee namnummaan hin dhaqiin hin jiru. San booda Xi Jinpingii kun guyyaa muraasa booda gartee karaa Noorzi Kooriyaa deemuu ta'a jeetitiin isinii himaa ture. Kanarra waa xiqqoo dubbachuudhaaf wanni gartee pirezidaantii warri wanni gartee guddoon Noorzi Kooriyaadhaa fi Chaayinaa walii qaban ollaa ta'uu bira dabranii isaan lachuutu diina tokko qaban. Diinni isaanii Ameerikaadha. Ammaasis Jaappaani. Okay? Kanarratti mootummaan Chaayinaadhaa Noorzi Kooriyaa tana akka barbaaddutti meeshaadhaas ta'ammayyaa gartee kennuudhaafin gargaaruudhaan waraana isaanii akka gartee daranuu tolfatan. Ammaasis beeka waraanni Noorzi Kooriyaadhaa akkuma gartee Chaayinaadhaa fi Raashaan hariiroo ajaa'ibaa qaban Chaayinaadhaa fi Raashaadhaa fi Noorzi Kooriyaanis hariiroo akkasiisan qaban. Waraanni Noorzi Kooriyaa kuni Raashaa keessa seeneeti lolarratti gartee hirmaatanii muuxannoo addaa harkachaa jiran. Lolli fuuldura hatti jarri kun qophaawaa jiran wanni gartee Xi Jinpingiin Noorzi Kooriyaa dhufuuf mootummaan Ameerikaadhaa dhiibbaa takka uumaa jirti. Dhiibbaan isiin uumaa jirtu Raashaadhaa fi Chaayinaa adda baasuu akkasuma sanitti akka gartee ammaan tana miidiyaaleen Ameerikaatiin xiqqoo haasawaa jiranitti pirezidaantiin Ameerikaatis Noorzi Kooriyaa wajjin hariiroo amma dura qaban takka yoo yaadattan pirezidaantiin Ameerikaadhaa marsa taraa duraa gartee aangoorra ture asii deemeeti Noorzi Kooriyaa dhaqee ture. Pirezidaantii Ameerikaa kan yeroo duraatiif Noorzi Kooriyaa dhaqe yaanigaa amata meeqaan ta'e meeqa booda jechuudha irraa haasawaati turan. Hariiroo san haareetti gartee amma lafarraa haasuu barbaadaa jechaa jiran pirezidaantiin Ameerikaadhaa. Maaliif waan gaafattoo hogguu garteen Chaayinaa dhaqee harkachuu dadhabe takkaa'u gartee marii gartee Xi Jinping wajjin godhuu ture san irratti waan inni barbaadu waan hin harkatiniif jecha amma wanni inni godhuu barbaadu warreen isaa hojii jiran kana adda fageessu. Lola kana gartee lola fuulduraa kan as deemu kanaaf maaliif lolli kun fuulduraa kun gartee kan inumaatu gartee Indiyaan Ocean qofa otoo hin taane karaa Paasifikittis karaa Jaappaan sanittis maaliif kaampiilee waraanaa gurguddoon Ameerikaadhaa Jaappaan keessaas ni jirti. Saawus Kooriyaa keessa jirti. Okay? Kana hunda irratti xiyyeeffannaa maali? Pilaana lola fuulduraatiif qophaa'u. Sanii fi gartee Xi Jinpingiin Noorzi Kooriyaa dhaqee akkasuma sanitti gartee marii fuulduraa irratti ilaala. Marii pirezidaantii Raashaatii wajjinis haasawan waan Ameerikaan jettus waan irraa dhagee jecha
Kanaas Kim Jong-un wajjin gattaa'ee mari'atee istiraatejii fuulduraa irratti qophaa'udha. So wanni fuuldura as deemaa jirtu gartee guddoon takka lola yoo gartee Chaayinaa irratti qabanamu taate takkaa'u gartee karaa akkuma nama dura isin himaa ture san kan Taayiwaan Stireetii fi akkasuma sanitti gartee naannoo Filipiinii fi kan hundarratti Ameerikaa nama doonii waraanaatiin yoo dhagayaa jiraattan taate miidiyaaleen adda addaa irraa odeessaati jiran. Keessaafuu gartee karaa Taayiwaan kana ammallee rabshaatu jira. Karaa lolaatti hin dabaramne malee wal tuttuquun doonii hidhuun doonii qaqqabuun kun itti fufeeti jira. Inumaa amma faa jajjabaateeti jira. Saniifuu wanni kun gartee lola fuulduraatti qophii godhaa jiran gabaabinatti garuummoo fuuldura keessa gabbu'eetiin irraa isinii mutaa. Itti aansuudhaan oduun isinii himuu barbaadu. Let's see. So, tana isinirraa himeetiin jira. Aguta kana egaa. Okay. Oduun takkataniin isinii himuu barbaadu guyyaa kaleedhaa galgala pirezidaantiin Ameerikaadhaa nuu fi Iiraan karaa gartee marii teenya irratti walii galuudhaa dhiyaanneeti jirraa jedhee haasawaati ture. Eega gartee mootummaan Ameerikaadhaa qabxiilee warri Iiraan gamana ergan irratti gartee yaada kannatan booda. Garuu mootummaan Iiraan akka jechaa jirtutti wanni nuti itti walii galle takkallee nu hin jirtu jechaa jiran. Okay? Wanni kun egaa akkuma amma duraatti mootummaan Ameerikaadhaa nagee haasoytee tartiiba ikonomii siidaa takkaa'u gartee gaazaa fi istaaka akka gartee ol hin kaane akka gartee gatii hamtuu isaan hin kafalle dhorkuudhaaf jaaniiti odeessaa jiran. Garuu mootummaan Iiraan wanni nuti irratti waliigala takkallee nu hin jirtudha. Tana keessatti maasis pirezidaantiin Ameerikaadhaa waa'ee niikulara irrattis waliigalleeti jirraa jeeti dubbachaa jira. Akkana jechuun isaa mootummaan Iiraan niikuloroota gartee isaanii kan beekame kan bikka kaampii adda addaa sadii keessa jiru sanis dabarsiteeti nuu kan nuudhaa deemtii jeeti odeessaa jira. Kana mootummaan Iiraan nuti waanuma niikularaatu irraa hin haasofne marii tana keessallee hin jiru jaaniti isaanis yaada isaanii dhiyeessaa jiranii jechuudha. Okay? Tana gartee akkasitti hubadhaa. Okay. Oduu takka isaan kaa'ee oduu takkaan isinii himuu barbaade. Okay. So, oduu takka taniin isinii himuu barbaadu keessaa tan mootummaan Iiraan godhaa jirtu. Okay? Mootummaan Iiraan yeroo dabre kana keessatti yeroo hedduu ogguu haasawan access of resistance jedhanii biyyootan irraa haasawaniitu jira. Biyyootan san eenyufaadhaa yoo jettan takkaa agartee eenyufaadhaatu keessa turedha. Duraan warreen access of resistance keessa turan Libanaanii fi warra Hamas Siiriyaa keessa akkasumas warra Yamanii turan. Jarreen kana keessa bikka adda addaatti imaasis warreen gartee garee Iraaq keessa jirtu jechuudha. Jarreen kuni access of resistance jedhaniiti maqaa itti baasanii turan. Eega lolli kuni gaggeeffame booda Siiriyaanis bikka dur hin jirtu akkasumas gareen warra
waraanaa tan gartee duraan Siiriyaa keessa turte sanis ifii isaaniitiifuu cinaan karaa biyya Iraaq galanii jiran. Amma gaa Iraaq keessa garee jirtuu fi garee warra Yaman akkasumas sanitti warra Hamaasii fi Hizbollah jarreen kanaa wajjin amma wanni isaan maqaatti baasan wanni tama resistance belt jaaniiti maqaatti baasanii jiran. Belt of resistance. Okay? Kana keessatti gaamma dursoo tarkaanfii dhaabbata amma haareetti ijaaran kana keessatti itti fudhatan akkuma gartee dheengadda nuu himaa turanitti Baabal Mandabii cufuudha, Hormuz cufuudha, inumaatu gartee amma isteejii itti aantutti achi dabarra ja'aniiti odeessaa jiran. Isteejiin itti aantu tuni warreen gartee diina keenya jaan doonii warra Israa'eliis takka gartee warra Israa'el hojjetus takka ammoo warreen maqaa biraa maqaa jijjiiramaa gartee doonii irra kaayanii baharra olii gad deeman. Amma akka odeessaa jiranitti Baabal Mandab guututti hin cufne. Okay? Baabal Mandab kan gartee karaa Yaman jiru san guututti hin cufne kan gartee toora kana jiru jechuudha. Okay? San guututti hin cufne. Garuu kan isaan cufan dooniilee warra Israa'elii fi dooniilee Ameerikaati. Akkasuma sanitti maqaa false flagidha gartee maqaa dhooysaadha kan gartee warri doonii tana bahararra oofu itti jijjiiratanii gaggeessan yoommoo Israa'el hojii hojjetan taate dooniin san maqaa biyya biraatiin kadeemtu taate ni dhawan jechuu. Waan akkanaa tana gartee amma wanni isaan irratti hojjechaa jiran. Kun egaa ikonomii addunyaadhaa hacuucuudhaaf akka gartee biyyoottan akka Ameerikaatuni biyyoottan biraa rakkatanii isaan kana bilbilaan rakkan ikonomii tana nurraa haasaa takkaa gartee lola kan nurraa dhaabaa yaaniini. Akkuma gartee ammaan tana biyyoottan Arabaa kuni irra hedduun isaanii bilbilaan Trump kadhachaa jiranii tanin jee isinii hime jechuudha. Okay? Tana gartee ammaan tana dhageessanii jirtanii belt accessiin tuni waan fuuldura gartee irraa haasuudha ta'in. Beltiin gaanuma beeytanii hoguu gartee access of resistance irraa duraan gartee warra gartee falmaturraa warra karaa qabatootti gartee guyiidhaan qabattoon silaa gartee tahiitu jechuudha. Nama gartee akkanatti walitti dhufee gartee gara hundaan Israa'el tana gartee as keessatti kanatti shirji'eeni jiru jechuudha maqaan biraa. Garuu immoo hojii eegalaniitii jiranii jaaniiti gaa odeessaa jiraniin isiniin jechuu barbaade. Okay. Oduun amma reefuun tana isiniif hima ji'ee barbaadaa ture san harkadheetiin jira. Reefuun tana odoon laayiviin bahin dura breaking newsidha. Tuniin amma isinii himu tuni. Xayyaaronni gurguddaan Ameerikaadha. Xayyaaronni kan taankaroonni gartee kan xayyaara lolaa samiirratti gaaza naquufsan habbaan 6 ga'u naannoo United Arab Emirates gubbaarra dhaqeeti jira. Okay? Amma xayyaaronni kuni yeroo gartee naannoo kana dhufan akkuma beeytanitti lolaaf deeman takkaa'u haleellaadhaaf deeman. Xayyaarri tokkoo miti hammaan tana odeessaa jirani xayyaara 6 kan taankaraa jechuudha. Akkasuma sanitti xayyaaronni kan lolaa kabiraatis dooniilee naannoo kana jirtu dooniilee Ameerikaadhaa tan gartee uggurrii asirra gaggeessaa jirtu naannoo kanatti jirtu jechuudha. Asirraa ka'anii akkasitti gartee samiirratti xayyaaronni kuni United Arab Emirates as jirtiimi asii gartee samii tana keessatti gaazanii guutanii fi akkasitti gartee deemanii haleellaa barbaadan gaggeessuudhaaf deemanii jechuudha. Wanni gartee hin hubatamin takka edanu galgala Ameerikaan Iraan haleeluuf teessimoo hin teessu. Okay? Takka taana. Oduun breaking newsidhaa taniin isinii himuu barbaadota biraa maasis qaceloo dhageeffadhaa. Mootummaan Ameerikaadhaa
waraana isaanii kan gartee eerboornii warra gartee bikka fedhe samiirraa gabbu'ee qubatu. Kuni special forceedha. Waraana kana naannoo jiddugaleessa bahaa geessineeti jirra, hojiidhaafis qophaa'aniiti jiran jaaniiti odeessaa jiran. Akka gartee ammaan tana miidiyaaleen ibsaa jiranitti waraanni kuni cinaan isaanii Israa'el keessa jiranii, cinaan ammoo Joordan keessa jiran. Hojiin jarreen kun irratti hirmaachuudhaaf deeman akka gartee oduun tuni ibsitutti doonii bikka aayilaandii warra Iiraan tan Persian Golfii keessa jirtu. Aayilaandii amma dura yeroo hedduu irraa haasofne aayilaandii Karekta jaaniin aayilaandii san irratti qubsiisuu barbaadanii. Pilaanni kuni jidduu lolaa san godhuudhaaf itti tattaafataniitu turanii garuu nama hedduutu gartee waan san irratti akka waraanni Iiraan akka xayyaarri bikka sanitti hin dhiyaanne godhaniiti bikka sanirraa xayyaarota Ameerikaadha oofaa turan. Inumaatu yoo yaadattan taate xayyaara F-15 habba lamaatutu dhoome naannoo sanitti. Waan gaa naannoo san dhaqeef hin beekne garuu immoo xayyaarri abbaan lama bikka sanii dhoomee bu'eeti jira. Amma wanni gartee isaan odeessaa jiran warreen gartee samiirraa gabbu'ee akkasitti gartee aayilaandii tanarra qubatu. Special forcein kuni qophaa'aniiti yeroo gabaabduu keessatti akka gartee hogguu hojiin itti himamte karaa hojiidhaa warra utaaluu danda'u jechuudha. Takka hojii irratti warra hirmaachuu danda'u jechuudha. 82nd Airborne jaaniin gaa maqaa isaanii jarreen kun gartee waraana Ameerikaa keessaa warra haalaan dandeettii addaa qabu. Akkasuma sanitti warra gartee biyyuma fedhe keessa seenee waan fedhe balleessee odoo nam tokkollee arguu hin dandeenye bahuu danda'u. Tana gartee akkasitti quba qabaadha. Yeroo takka gartee namni waraanni Ameerikaadhaa Iiraan keessa akka jiru ittiin fakkaattu. Waraanni Ameerikaadhaa Iiraan keessaa hin dhabamu. Tana gartee ani amma durallee isin hin jeetin jira. Amma isin hin jaha. Waraanni Ameerikaadhaa hin dhabamu bikka takka keessaa. Namni gartee biyya isaa guututti akka wanti takka illee seenuu hin dandeenyetti godhee eeguu danda'u tokkollee hin jiru. Keessaafuu gartee yeroo akka ammaan tanaa lolli deemaa jiru kana keessatti jechuudha. Iiraan hoo waraana lafaan qabdu oguu jettu akkam? Wanni Iiraan hin garre waa hedduutu jira. Iiraan waa hunda arguu hin dandeessu. Iiraan wanni isin arguu dandeessu fakkeenyaaf gartee yoo xayyaara duroonan waan akkana kanaatiin gartee hadhufan yoo taate arguu ni dandeessi. Garuu immoo warra gartee miilaan seenu arguu hin dandeessu. Nama gartee miilaan deemu. Ammas beekaa warreen gartee ka special forcein kuni special forcein yeroo hundaa'u biyya feete seentee ni baati. Shakkiin takka illee hin jirtu tanarratti. Akkasitti koo qabaadha. Jinniidhaa miti garuu akka jinniitti gartee leenjifaman. Akka jinniitti. Bishaan keessa special forcein warra gartee bishaan keessa illee seenee yoo xiqqaatte torbaan fa'aa bishaan jala taa'uu danda'u beeka. Yoo xiqqaatte. Ni beekan akkaataa itti ta'an. Akkaataa gartee itti deeman gaarran keessa nyaata malee warra deemuu danda'u. So kana hunda muuxannoo qaban. Wanni balleessa laal yeroo hedduu seenanii nam tokko hojjeesanii nam lama ajjeesuu tanaa miti wanni isaan hojjetan yeroo hedduu gartee hojii basaastummaa fa'aa hojjetan. Takkaa gartee xayyaarotaan fa'aa gartee bikka kanaa haleela bikka akkasii haleela waan akkanaa bikka kanaa jira jaanii akka gartee basaasaatti hojjetan. Hojiin isaanii hedduudha
hojii takkaa fi lamaa miti. Akka gartee barbaachisaa ta'etti gaa akka ajajni itti kennametti hojjetan jechuudha. Yoo qabaman nama fakkeenyaaf yoo qabaman taate nuti warra turistiidhaaf ajaan warra gartee biyya laaluudhaaf deemu takkaa'uu warra gaara keessa deemu barbaadu warra gartee haayikii godhu warra akkasiiti. Takkaa warra gartee jiyoolojii istadii godhu waa hedduudha wanni gartee isaan jechuu danda'an. Ameerikaanis nuti hin beeknu jetti. Nuti nama akkasii biyya san irraa hin qabnu hin beeknu. Akkas godhani yeroo hedduu. Yoo yaadattan biyya Noorzi Kooriyaa tana nama hedduutu akkasitti karaa adda addaatiin seenee ture. Cinaan isaanii ammallee hidha jiran qabamanii. Garuu immoo akkaataan isaan itti seenan warra gartee cinaan namni gartee cinaan nama karaa banneefaa jiru. Odoo Saawus Kooriyaa fa'aa deemnu karaa bannee odoo gartee turizimii godhu jirruuti gamana dhufnee takkaa haayikii godhu turre yaaniiti akkasitti fa'aa qaqqabaman yeroo takka takka. Akkasii gaa obboleeyyan keenya oduun har'aan tana fakkaatti. Keessaafuu har'aan tana fa'aa gartee oduu breaking news hedduudhaan isinii hime. Akkana fakkaatutti oduun guutuutti har'a breaking news akka jirutti. Tanaafuu mootummaan Ameerikaadhaa Iraaniif deebii deebisuu hin ooltu. Keessaafuu gartee heelikooptara isaan dhawan kanarratti deebiin jiraachuu qabdi galgala kana. Tana gartee hin raanfatina. Akkuma gartee ammaa tana isin himaa jirutti waraanni Ameerikaadhaa xayyaara Gaazaa gartee dilla kana United Arab Emirates gubbaarra geessuun wayiif deeman. Nageewuma gartee hin geessan xayyaara dilla kana san gartee akkasitti quba qabaaddaadha. Kanaaf gartee waan biraatiifis booda yoo rabbi jee asrii amma asrumaa xixiqqoo booda gartee yoon hin carraa harkadhe niin dhufa. San irratti gartee akkuma duraanitti mariis yaadaas waan adda addaa wal dabarfannaa. Garuu harka keessaniin taaptaap godhuu hin dhiisinaadha. Hogguu gartee viidiyoo ani har'aan na dhorkan hin jeetiin isinii himee jira. Silaa gartee oduulee hedduutu jira taniin akka breaking newsitti isinii dhiyeessu. Tanaafuu booda wal agarraan isin jaa ammaaf bika jirtanitti nagee wal bira dhiifanne.